Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sada Waaqa tokkotti namannaa. Ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo kan taatanii fagaattanii biyya hambaa kan jirtan, dhiyaattanii immoo as biyya keessa kan jirtan, nagaa galata Waaqayyoo akkam jirtu. Ameen. Maqaan Waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaan Waaqayyoo qoricha keenyaa yeroo hundumaa kan sodaatamee, kan kabajamee nuuf haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa ayyaana waggaadhaan yaadatamee oolu, guyyaa wareegamaa qulqulluu Qeerqos daa'imni waggaa 3 waa'ee gooftaa gooftotaa, waa'ee mootii moototaa ragaa ba'ee guyyaan ittiin boqote baga Waaqayyoo ittiin singa'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo mata dureen barumsa keenyaa irra waliin barannu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha, lubbuun koosii isaaniin barbaaddi. Faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 129. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluun Daawit dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha, warri siif dhugaa ba'anii, warri siif hojii dinqisiisaa, hojii waa'ee mootummaa keetii hojjetanii ajaa'ibsiisoodha. Kanaafis immoo lubbuun koo isaaniin barbaadde, isaaniin feetee jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo warra gooftaadhaaf dhugaa ba'anii namoota hedduutu jiru. Maatiiwwan Waaqayyoo kaan dhalatanii daa'imummaa isaaniitti gooftaadhaaf dhugaa ba'anii, kaan dhalatanii gadameessa haadha isaanii keessaatii akka ba'aniin gooftaaf ajaa'ibaa dinqii maqaa isaatii isa dinqisiisaa ajaa'ibsiisaa namatti tolu dhugaa ba'an. Maatiiwwan Waaqayyoo warri kaan immoo erga dhalatanii guddatanii booda bara dargaggummaa isaanii keessa gooftaadhaaf dhugaa ba'an. Maatiiwwan Waaqayyoo warri kaan immoo maanguddummaa isaanii keessa gooftaadhaaf dhugaa ba'an. Warri siif dhugaa ba'anii waa'ee kee labsan ajaa'ibsiisoodha jedhe. Egaatii maatiiwwan Waaqayyoo warra gooftaaf dhugaa ba'an keessaa kan waliin barannu waa'ee wareegamaa qulqulluu Qeerqosiif wareegamtuu qulqulleettii Armeesaa Iyyeluuxaati. Eebbi isaa waadaa isaa Waaqayyoo nurraa bulchu. Kadhannaan giftii keenya maaramee nu faana ta'ee nu haa gaggeessu. Na faana turaa. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluun Qeerqosii baranitti dhalatee biyyi isaa Roomee yogguu ta'u, Roomin keessaas Angaameen bakka ta'utti jedhamtutti abbaa isaa Qosmoosiidhaa fi haadha isaa qulqulleettii Iyyeluuxaarraatii dhalate. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo barani dhalate keessa bara mooticha Dooqilxaanos biyya bulchaa ture labsii hamaa labse keessa bara sana keessa dhalate. Labsiin bara sanaastu maal ture yoo jettan maatiiwwan Waaqayyoo, manni Waaqayyoo haa cufamu, manni kiristiyaanaa bakka jiramutti abiddatti qabsiifamee haa gubamu, kiristiyaanni haa ajjeefamu jedhee baranni labse keessa Waaqni tolfamaan haa babal'atu bara jedhe keessa qulqulluun Qeerqosii haadha isaa qulqulleettii Iyyeluuxaa fi abbaa isaa Qosmoos irraatii dhalate. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akkuma gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni hundumaa gochuu danda'u, hundumaa dabarsee jiraatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 23 gubbaa irratti waa'ee kootiidhaaf jecha qormaata isinitti baay'ata, gidiraan isinitti baay'ata, dhiphinni isinitti baay'ata. Yoo dhiphinni isinitti baay'ate, gidiraan isinitti baay'ate, magaalaa tokko keessaa magaalaa biraatti baqadhaa jedhamee caafamee jira waan ta'eef biyya isaanii gadhiisanii mucaa ishee tokkicha qulqulluu Qeerqosiidhaan qabattee harmeensaa qulqulleettiin Iyyeluuxaan biyya Iqooniyoon jedhamutti baqatte maatiiwwan Waaqayyoo. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo biyya Iqooniyoon jedhamutti gaafa isheen baqattu Yohaannis Cuuphaan ilmoon boofaa jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo bakka inni bulchu sanattis mootii baay'ee hamaa ta'ee mootii Waaqayyoodhaan hin sodaanne, mootii Waaqayyoon hin safeeffanne, mooticha Iskandroos kan jedhamutu biyya sana bulcha ture. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo yeroo kana ture egaa haadhi isaa qulqulleettiin Iyyeluuxaadhaa fi qulqulluun haati isaa qulqulleettii Iyyeluuxaadhaaf daa'imni qulqulluun Qeerqosii biyya sana keessatti mootichi arge qormaata akka malee, gidiraa akka malee haadha isaa kabajamtuu qulqulleettii Iyyeluuxaarraan ga'uu barbaade.
Egaa maatiiwwan Waaqayyoo qulqulluun Qeerqos immoo daa'imummaa isaatti mucaan daa'imni kun harmee isaarraati yeroo sanatti addaan ba'ee ture. Yeroo kana gara ba'aatti gaafa inni hangaabeen keessaa yeroo inni ba'u maatiiwwan Waaqayyoo qulqulleetti Yeluxaa qabatee mootichi Eleskindiroos gidiraa ulfaataa gidiraa baay'ee cimaa ta'e irratti dhiyeessuudhaaf jedhee waaqa tolfamaa koodhaaf waaqessi. Waaqa tolfamaa koodhaaf aarsaa dhiyeessii jedhe. Egaa akka maatiiwwan Waaqayyoo kiristaanummaan qormaata baay'ee qabdi. Kiristaanummaan dhiphina baay'ee qabdi. Sinis kiristaanotaa qormaata isinitti dhufu gidiraa isinitti dhufu jalaa amantii keessanitti jabaadhaa. Kabajamtuu Yeluxaa gaafa inni waaqa koodhaaf sagadii aarsaa dhiyeessii yagguun ittiin jedhu waan dhugaa hojjechuu barbaadda yoo ta'e mucaa daa'ima umuriin isaa waggaa 3 akka barbaadanii fi gara mandaroota biyyaatti ergii gara keettis haa fidaniiti eenyuuf akkan bitamuu fi eenyuun akkan waaqessu mucaan daa'imni kun iyyuu sitti maatii oo jettee mooticha Eleskindiroositti himte. Egaa yeroo kana maatiiwwan Waaqayyoo waraana waamee beenaa jedhe ajajoota waraanaatiin loltuu bobbaasee dhaqaatii daa'ima kanas qabaa fidaa jedhee ajaja baase. Yeroo sanas daa'imni waggaa 3 akka barbaadaniif qondaaltichi loltoota isaas erge. Namootni biyya sanaas daa'ima isaanii dhoksaniiru argachuu hin dandeenye jechaadha. Namoonni biyya sana keessa jiraatanis daa'ima isaanii dhoksaniiru waan ta'eef kiristaana kan ta'in ajjeefama waan ta'eef jechaadha. Sana booda dallaa magaalattii irraa gara ba'a biiftuutti kan argamtu kallattii gammoojjiitiin ba'anii mucaa qulqulleettii Yeluxaa argatanii jedha. Daa'imni kunis waggaa meeqa jedhanii waa'ee isaa nama gaafatanii jedha. Qulqulluu Qeerqos jechaadha. Ammuma suura isaa kana arginee kan barachaa jirru kanaa jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Namootni kunis waggaa 3 yommuu ta'u mucaa dubartii kiristaana sanaati jedhanii daa'ima sanas qabanii gara qondaalticha Eleskindiroos gara mootichaatti fuudhanii sokkanii. Qondaaltichis bifa isaa argee miidhagina mucaa kanaa argee surraa mucaa kanaatiin liqinfamee akkas jedhe. Ati daa'ima kanaa gammadaa kanaa kan bifni kee ifu kuni nagaan siif haa ta'uu jedhe. Yeroo kana gaa wareegamaan qulqulluu Qeerqos daa'ima maal ittiin jedhe dhuguma jetti. Ani illee nagaan qaba galanni waaqa kootiidhaaf haa ta'u malee an gammachuun qaba siif garuu gammachuun hin jiru jedhee jedha. Maatiiwwan Waaqayyoo cubbamoonni nagaan qaban ijoollee Waaqayyoo garuu nagaa qabu. Warri Waaqayyoon waaqessan warri adeemsi isaanii Waaqayyoo faana ta'e maatiiwwan Waaqayyoo nagaa qabu jechaadha. Waaqayyoos warra of dagatanii gammachuun hin jiru jedheeraatu waan ta'eef namichis gammachuu dhabe jechaadha. Qondaaltichis daa'imichaan osoo si hin gaafatin waan kana hundaanaaf deebistaa jedhee mucaa kanatti itti dubbate. Daa'imni kunis kan kanarra caalu Yuusiif nan deebisaa jedhe. Maaliif yoo jettan ayyaanni Waaqayyoo waan isaa wajjin jiruuf humni Waaqayyoo waan isaa wajjin jiruufidha. Maatiiwwan Waaqayyoo adeemsi keessan Waaqayyoo faana yeroo ta'u jireenyi keessan Waaqayyoo faana yeroo ta'u qormaata isinitti dhufu gidiraa isinitti dhufu jalaan injifattu. Maatiiwwan Waaqayyoo jireenya keessa Waaqayyoo faana taasisaa. Waaqayyoo wallaalaayyuu beekaa taasisa waan ta'eef jechaadha. Daa'imummaa isaatti dhugaa ba'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo kanarraa kan barru maal yoo jettan Waaqayyoo bifa namaa ilaalee guddina namaa ilaalee barnoota namaa ilaalee dandeettii namaa ilaalee nama filata miti. Warra tuffatamoodha jedhan warra xiqqoodha jedhan Waaqayyoo guddaa taasisa. Har'a mucaan kun abbaa keenyaadha. Mucaan daa'imni kun jechaadha. Daa'ima yoo ta'e illee daa'imummaa isaatti yoo wareegame illee har'a abbaa keenyaadha hunda keenyaadhaaf. Maatiiwwan Waaqayyoo kanaaf situ nagaan qabu angaruu nagaan qabu. Kan kana caalu siin deebisa maqaa Waaqayyoonii jedhe galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Qondaaltichis daa'imichaan maqaan kee eenyu jedhee qulqulluu Qeerqosii gaafate. Yommuu kana boolla bishaan qulqulluu fi bishaanni hin jijjiiramne kan hin banne irraa kanan argame ani daa'ima kiristaanaa jedhamudha jedhee mootichaaf deebise. Qondaaltichis irra deebi'ee akka hin duuneef maqaa keenyatti himii jedhe. Kabajamaa daa'imni koo daa'imnis maqaan koo kiristaanaa sitti himeeraa jedhee maqaa ati kootiinaaf baaste ammoo Qeerqosiidha. Maqaan koo garuu kiristaana.
ilma Waaqayyoo ilma dubaroo Maariyaam gooftaa gooftotatti kan amanuu jedhe galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyootu qormaatii akkasii ka'ee nu mudate maal jenna laata? Mee bakka sana obbuu isaa ilaalaa. Qondaaltichis daa'ima Qeerqosiin tole naaf jedhiitii waaqolii koodhaaf aarsaa dhiyeessi. Fooniinis yoo guddattee simmuudha. Warqiidhaaf qarshii baay'eessiif nan kennaa. Kabaja guddaas ni argattaa jedhee qulqulluu Qeerqosii birriidhaan sossobuutti ka'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo birriin lubbuu namaa nu fayyisu. Maatiiwwan Waaqayyoo qabeenyi lubbuu namaa oolchu. Lubbuu namaa kan oolchu amantiidha. Amantiidha. Qulqulluun Phaawulos lammaffaa Xiimotewos 4:6-7 irratti amantii koo jabeesseen eege. Rakkina narra ga'e dhiphina narra ga'e jabeesseen eege. Gonfoo naaf kaa'ametu jira. Gonfoo sana kaawwachuudhaaf immoo nan deemaa jedhe. Yeroo kana gaamaa daa'imni kunis maal jedhee ergamaa seexanaa dhugaadhaaf diinaaf kan taate narraa fagaadhu Waaqayyo si haa ifatu jedhe. Ergamaa seexanaa kan taate jedhe. Dhugaadhumatti mootichi Iskindiroos maatiiwwan Waaqayyoo ergamaa seexanaati. Yoo nama ta'e illee maatiiwwan Waaqayyoo namummaa namaa keessaa ba'eera. Kiristiyaan akka malee kan ajjeesu mana Waaqayyoo kan gubu waan ta'eef jechaadha. Qondaaltichis dhaga'ee lole. Dhiigni isaa akka bishaanii hamma dhangala'utti akka micciiranii fi irree isaa kaasanii akka isa micciiraniif maatiiwwan Waaqayyoo daa'ima waggaa 3 micciire. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo mee warri daa'ima qabdan daa'ima keessan utuu micciiranii isin immoo warri daa'ima hin qabne immoo yeroo xinnummaa keessanii utuu akkas isin godhani akkam taatu? Hanga lafeensaaf dhiigni isaa bullaa'ee wal nyaatutti micciiraa jedhee jedha. Qondaalticha abaaramaan kun jechaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Kabajamtuu Yeluuxaanis obsa mucaashee yeroo argitu Waaqayyoon galateeffatte. Rakkina mucaashee irra ga'e gidiraa mucaashee irra ga'e amantii daa'ima kanaa ilaaltee maatiiwwan Waaqayyoo waa'ee mucaasheetii ajaa'ibsiifatte. Eebbisaa Waaqayyoo nurraa bushu malee. Kana booda gaa qondaaltichis maatiiwwan Waaqayyoo erga micciirsisee booda soogiddaaf sanaafica fidaa jedhe. Funyaan isaa lamaan bananii soogiddaaf sanaaficaa akka itti naqan ajaje. Yeroo sanatti daa'imichis ajaja kee qoonqoo kootiidhaaf mi'aa ta'e. Atillee akka agartuun ija kootii baduudhaaf funyaan koo akka inni na gubee akka namummaan koo badu taasifte. Waaqayyo garuu qoonqoo koo keessatti mi'aa naaf taasise. Dammaaf sukkaara caalaas qoonqoo koo keessatti anaaf mi'aa'e jedhee Waaqayyoof galata dhiyeessee iyyuutti ka'e. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Qooda amanuun isarra jiru gaafa Waaqayyo dinqii mucaa kanarra bulee daa'ima kanarra bulee hojjetu qooda amanuun isarra jiru qooda Waaqayyoof galata dhiyeessuun isarra jiru maatiiwwan Waaqayyoo isa lammaffaa immoo akkas godhe. Akkas jedhee ajaje. Kan dheerataniif kan qaraman abiddaadhaanis kan diimatan kan mukukkulan mismaara sibiilaa 14 fidaa. Torba isaa qaama haadha isaatii keessatti itti waraanaa. Daa'imicha irratti immoo 7. 2 gurra isaa, 2 immoo ija isaa, 2 afaan isaa fi funyaan isaa irratti, 1 immoo laphee isaa irratti rukutaa. Akkasitti yoo itti dabalaman gurri isaa akka gubatu, iji isaanis akka badaniif, lapheen isaanis akka gubatuuf, gara lapheettis dhukkubni jabaan seenee addunyaa kanarraa du'aan akka gargar ba'uuf haadhaafis akka kana godhanii qormaata kafalee irratti raawwatan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo meeshaalee qara qaban 7 kana akkuma jedhaman akkuma ajajaman loltoonni suni 2 gurra isaa qulqulluu Qeerqos keessa, 2 immoo gurra haadha isaatii, 2 ija qulqulluu Qeerqos keessa, 1 funyaan isaa keessa, 1 immoo laagaa isaa keessa, 1 immoo laphee isaa keessatti waraanan. Harmee isaas akkasuma taasisan jechaadha. Yeroo kana mismaarotni foon qulqulloota hundaa irratti dabalamanii kun asii gaditti waqaraman jechaadha. Achi keessaa namni garaa laafus hin dhibe. Abbaa kabajaa kan ta'e egaa gooftaan keenya immoo warra isatti amanan akkuma sila qulqulloonni warri gooftaatti amanan dhuga baatonni Waaqayyoo ajaa'ibsiisoodha jenne dhugaadhumatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos diimachuu sibiila sanaa balleessee cabbii taasisee qorrisiisee fayya qabeessa isaaniin taasisee taasise. Yeroo kana ture egaa maatiiwwan Waaqayyoo qondaaltichis gara mana hidhaatti fuudhaati achitti itti cufaa jedhee isaaniin gidirsuutti ka'e. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gooftaan keenya wangeela Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 38 gubbaa irratti
Wangeela Maatiyos boqonnaa 10:28 gubbaa irratti warra foon keessan ajjeesaniin sodaatinaa. Foon keessan kan ajjeesaniin sodaatinaa. Foon keessaniif lubbuu keessan qiliilii keessatti allayaa keessatti kan hambisuu danda'u uumaa keessan kan ta'e anaan sodaadhaa jedhee gooftaan keenya dubbatee ture. Isaanis sodaa tokko malee qormaata kana hundumaa fudhatan. Kana booda gaa qondaaltichis meeshaa dararrii akka hojjetamuu fi dhugaadhumatti akka inni ajajamuuf nama sibiila baqsu naaf fidaa jedhe. Yeroo ogeessi sibiila hojjetu sun fidaniifis seexanni karaa gara laphee qondaaltichaa seenee lapheen isaa akka inni cufamu taasise. Lapheen isaa jechaadha. Lapheen isaa akka inni cufamu taasise. Daa'imichis dafee gonfoo fudhachuu akka carraaqu seexanni waan beekeef cufee. Qulqulluun Qeerqoosis maal jedhe seexanii? Akkan dafee wareegamummaa fudhadhu argee akkan dafee waa'ee gooftaa kootiidhaaf ragaa ba'ee wareegamee mootummaa isaa akkan dhaalu seexanii daabiloos argee laphee mootichaa duuchee jedhee dubbatee jedha. Kana booda daa'imnis maal jedhee hojjetaa sana waamee anaaf haadha koo kan ittiin dhiphisan meeshaa dararrii hojjechuu dandeessaa jedhee qondaalticha sana gaafate. Qondaaltichi kun garuu homaa hin beekuu hin qabu jedhee qulqulluu Qeerqoosiidhaaf deebise. Hojjetaanis akka barbaadutti natti himi. Akka na ajajuttani hojjechuu nan danda'a jedhe. Daa'imichis Qeerqoos ajajuu jalqabee akkanas jedhe. Haaduu 2 bal'inni isaa ciqilee 4 kan ta'e anaaf haadha kootiif hojjedhu. Irra deebii kan dhiphisu, mataa kan rukutuuf kan cabsu, mormas kan hidhu, shukkaa caaruus ijas kan baasu, qaamas kan uru, funyaanis kan dabsuu fi kan cabsu, gurras kan quncisu, qaamolee kee kan gargar bittinneessu, kan qaamolee koo miidhu, akka malee namummaa keenya irratti kan miidhaa guddaa geessisuu danda'u, akka luugamaa ta'ee harraba akka keenya kan muru, qabduu qaamaa keessaa ciibsu, ribuu kan mummuru, hiddootas kan harkisu, meeshaa dhiphisu kananas hidda kan kukkutu taasisii hojjedhu jedhe. Maatiiwwan Waaqayyoo namni irra dhugaadhumatti qormaata keessa taa'ee rakkina keessa taa'ee akkasittiidhaan naaf hojjedhu hin jedhu. Garuu waa'ee gooftaa isaaniif waa'ee uumaa isaaniif jecha qulqulluun Qeerqoosiif qulqulleettiin ija luxaan akka kanatti maatiiwwan Waaqayyoo qormaata kana fudhatan. Yeroo kana ture gaa dabalataanis fakkeenya sa'aa teessoo bal'aanaa isaarraa hojjedhu uraawwan 3 iddoo teessuma sanaa uri. Hamma dheerina kootii mismaara 3 hojjedhu amma hojjaa kootii. Mataa mismaarota sanaas naasa irra taasisi. Keessatti kan waamaniif gonkumaa kan addaan hin baane. Kan adda ta'e 3 hojjedhu jedhee barreesse. Dabalataanis micciiree gara olitti kan baasu meeshaa 2, nyaata muraa 2, eeleewwan sibiilaa hojjedhu. Amma gaanii guddaa tokko hojjettee keessatti morma kan micciiruu fi meeshaa konkolaatu kan baqaqsu hojjedhu. Meeshaa garaa keessaas kan dhokate kan qoratu. Harka sibiilaa irraa hojjedhu. Ani kanan ittiin dararamu kanaadhaa jedhee namicha sibiila hojjetu sanatti himi. Maatiiwwan Waaqayyoo dhiphinni qulqulloota Waaqayyoo kun gaafatti yaadan nama dhiba. Rakkinni isaanirra ga'ee, gidiraan isaanirra ga'ee, yaaddoon isaanirra ga'ee maatiiwwan Waaqayyoo baay'ee nama dhiba. Waaqayyoo garuu isaaniin jabeessee isaaniin gargaare. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo hojii sibiilaa kana kan hojjetus dhaga'ee baay'ee ajaa'ibsiifatee kan isa gargaaran hojjetoota 100 biyya keessaa walitti qabee hojjechuu eegale. Guyyaa 40ttis maatiiwwan Waaqayyoo namoota 100tiin hojjechiise xumure. Waan namni lamitti du namni 100 hojjeta maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa 40 keessatti jechaadha. Kana boodas qondaaltichi Iskindiroos Qeerqoosiif haadha isaa gara waltajjiitti akka fidan ajaja baase. Yeroo sanatti lapheen isaas banamee ture jechaadha. Akkana jedhe. Sirriitti akka gubatanii fi daa'imichaaf haadha isaa gogaa isaanii waliin mataa isaanii haadaa. Isaan irratti abidda giimii dabalaa. Erga mataa isaanii irraa addanii booda immoo amma immoo itti dabalaati mismaarota 4 gatiitti isaanii irraa hanga koomee miillaatti akka ittiin rukutan ajajaa. Ergamaan Waaqayyoo gaa yeroo kanatti dhufee dhugaadhumatti maatiiwwan Waaqayyoo rakkina kana hundumaa dhiphina kana hundumaa gaafarraan ga'an dhufee isaaniin oolche. Waaqayyoo wajjin waan faana ta'aniif kanaafidha qulqulluu Yohaannis
hojii isaan hojjetanii fuuldura Waaqayyootti isaan faana deemee kan jedheef Yohaannis ilmi Zebedewoos. Dabalataanis gaa maatiiwwan Waaqayyoo ganama hanga galgalaatti meeshaalee dararaa keessatti dabalanii keessa oolchanii gidirsuu dhiphisuu eegalan. Kanaan boodas meeshaa butuu keessatti dabalanii hanga isaan daaraa ta'anitti dibataadhaaf soogidda waliin eelee sibiilaa keessatti akaa'anii jedha. Eelee sibiilaa keessatti akaa'an maatiiwwan Waaqayyoo dhiigi isaanii keessaa coccobee akka inni keessaa dhumutti keessa akaa'an. Yeroo kana gooftaan isaanii inni isaan amanatan, uumaan isaanii inni isaan amanatan ilmi dubaroo Maariyaam du'a isaaniidhaan oolche. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Erga kana ta'e ajaa'iba kana argee amanuun kan isarra jiru, waa'ee Waaqayyoo ragaa ba'uun kan isarra jiru, waa'ee gooftaa gooftotaa masakkaruun kan isarra jiru, mootichi Iskindiroos qormaata isaatti fufe. Gara qondaaltichaattis yeroo galan akkana jedhe, dhugumatti du'arraa addaan baatanii kan kaatan erga ta'e caammaan koo kun miilla koorraa ba'ee akka jalqabaa jiraataa akka ta'u godhaa. Daa'imni Qeerqoosis dhugaadhumatti Waaqayyoon kadhatee maqaa Waaqayyo Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhee kadhatee atillee amantaadhaaf miti Waaqan waaqessu garuu ajaa'iba isaa akka hojjetuuf siin ittiillee yaasisuudhaaf Waaqayyo koo ajaa'iba isaan hojjeta. Ilma dubaroo Maariyaam ajaa'iba waaqummaa keetii hojjedhu jedhee mucaan daa'imni kun qulqulluu Qeerqoos maatiiwwan Waaqayyoon kadhate. Yeroo kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kophee sana qotiyoo taasisee morma isaa irraattis re'een ba'e. Maaliif kana ta'e yoo jettan maatiiwwan Waaqayyoo kopheen suni gogaa qotiyoodhaa fi re'ee irraa hojjetame. Ajaa'iba kanas hojjete jechaadha. Dhuguma Waaqayyoo keessan du'a isin kaasee jedhee yoo du'a isin kaasete immoo ajaa'iba hojjedhaa jedhe. Waaqayyoo garuu ajaa'iba hojjete. Har'as warra Waaqayyootti amanan Waaqayyo ajaa'iba isaaniif hojjeta. Ajaa'iba nuuf hojjeta Waaqi qulqulluu Qeerqoos. Yeroo sanatti gaa maatiiwwan Waaqayyoo namoota 11,400 ta'an qotiyoodhaaf re'ee qalanii laaqana akka godhaniif qondaaltichi ajaje. Akkanas jedhe, kun isin ga'ee yoo quufan kanaan alatti nyaata biraa yoo hin barbaanne kan hojjetame hunduu dhugaadha jiraataadha sii jedhe mootichi. Yoo namoonni 11,400 kun qotiyoo kanaaf re'ee kana qalame nyaatanii fixuudhaa baatan quufan isaan irraati hafi dhugumatti hunduu waan ati goote kun dhugaadhaa jedhi. Amma ammaattuu namanni maatiiwwan Waaqayyoo jechaadha. Kana booda gaa maatiiwwan Waaqayyoo qalanii laaqana isaa taasisanii fi foon re'ee irraati hafe qonnaa guddaa 6 foon qotiyoo irraa hafe immoo qonnaa 4 hafe qondaaltichis nyaata irraa hafe argee gara galaanaatti akka darbatan ajaje. Gara galaanaatti maatiiwwan Waaqayyoo galaanatti darbadhaa jedhe. Ajaa'iba Waaqayyoo hojjetetti naafe, dinqii Waaqayyoo hojjetetti naafe. Har'as maatiiwwan Waaqayyoo dinqii Waaqayyoo karaa qulqulloota isaatii kana hojjetutti kan hinaafan baay'een jiru jechaadha. Akkuma mooticha kanaa garaa kan jabaatan lapheen isaanii kan jabaate jechaadha. Kana booda gaa maatiiwwan Waaqayyoo qalanii akkuma jedhame kana godhanii mootichi immoo gaa isaa hafe kana foon re'ee qunnaa 6 fi qunnaa guddaa 6 fi foon qotiyoo qunnaa 4 hafe galaanatti darbachiise. Egaa qondaaltichis qaana'ee mootichi abaarabaan kunis qaana'ee harraba daa'ima kanaa akka irraa muran ajaje. Harraba isaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu harka isaa gaafa jalqabaa Addaamiidhaan guyyaa jimaataa itti uumeen humna waaqummaa isaatiidhaan harraba isaas deebiseef. Galanni Waaqayyootiif haa ta'u. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo amma kana hundumaatti namanne jechaadha. Daabiloos lapheesaa waan jabeesseetti galeef jechaadha. Gooftaan keenyas maal jedhee yeroo biyya lafaa kanarra naanna'ee nu barsiisaa ture, seexanni tokko nama keessaa ba'ee addunyaa kanarra naanna'ee namichi lapheesaa yoo hin qulqulleeffanne ta'e 7 ta'anii itti galu. 7 ta'anii itti galan sun garuu cimaadha jedhe. Namicha kanatti immoo jalqabumayyuu seexanni itti galee bultoo Daabiloos lammaffaa ta'eera jechaadha. Daabiloos lammaffaa lapheesaa ta'eera. Kanarrattis gaanii guddaa keessatti bishaan danfisaa daa'ima kanaa fi haadha isaa keessatti darbadhaa jedhee ajaja baase. Haati isaas ilaaltee sodaatti. Dhuguma bulluqa kana keessatti darbatamnee affeelamnaa? Dhuguma bulluqa kana keessatti darbatamnee gubannaa jettee sodaatti. Mucaan ishees gara Waaqayyootti kadhatee fi humna waaqummaa isaatiidhaan gooftaan keenya hafuura sodaarraa fageessee hafuura seexanaa hafuura Daabiloos isa laphee ishee jabeessee
kadhannaa isaatiin irraa fageesse. Yeroo kana gaa akka achi keessatti gad darbataman gaafa isaan irraa darbataman gaafa isaan itti darbataman akka cabbii qorraa ta'ee diilallaa'e. Maatiiwwan Waaqayyoof galanni haa ta'u. Waaqayyo ajaa'iba dhuguma. Karaa qulqulloota isaatii dhuga baatonni Waaqayyo ajaa'ibsiisoodha. Dabalataanis ammoo eelee sibiilaa keessatti keessa isaatiin daakuu sibiilaa qabutti akka dabalanii fi foon isaanii hamma kukkutanii akka harkisan ajaje. Ergamaan Waaqayyoos lubbuu isaanii lubbuudhaan ni baasee isaaniin oolche. Qondaaltichis isaan mo'achuu yeroo dadhabutti morma isaanii seefiidhaan akka muran ajaje. Yeroo sanatti gaa maqaa isaatiin saganni kan ta'uu fi abbaa kabajaa kan ta'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana xirri 15tti bari'u kana gaafa mootichi aaree isa xumuraa morma isaanii irraa akka kutaniif ajeju kan samiirraa gadi bu'e. Qulqulluun Qeerqoosis yaa Waaqayyo biyya lafaa kanarra na tursinii. Handafee wareegamummaa si bukkeetii argadhee gonfoo moo'ichaan si biraatii argachuu barbaada. Addunyaa qormaataan guutamtee addunyaa dhiphinaan guutamte kana keessa turuu hin barbaadu. Mootummaa kee ishee bara baraa sanan barbaada waan ta'eef yaa Waaqayyo akkan dafee boqodhuuf akkan dafee wareegamuuf na jabeessi jedhee kadhachaa ture. Waaqayyos immoo kadhannaa qulqulloota isaatiin dhaga'a waan ta'eef kadhannaa isa dhaga'ee samiirraa gadi bu'eef. Daa'ima qulqulluu Qeerqoosiinis waan barbaadde na kadhadhu waan barbaadde. Gooftaatti waan amaniif Gooftaan keenya akkas jedhe maatiiwwan Waaqayyo waan barbaadde na kadhadhu jedhe. Daa'imichis foon koo lafa kanarratti hin awwaalamin. Foon koo biyya lafaa kanarratti hin hambisin. Maqaa koo waamu yaadannoo koo kan godhu. Bataskaana koo kan ijaaru. Kitaaba qabsoora kootii kan barreessuuf kan barreessisiisu yookiin kan dubbisu bataskaana kootiif aarsaa kan galchu ishee keessatti kan kadhatu hunda isaaniif waan isaan fedhan kenniif cubbuu isaaniis dhiisiif. Maqaa koo bakka itti waamamu iddoo sanatti duutii horiin hin dhufin. Namarratti dhukkubni daddarbaan miidhaan irratti gogiinsi hin dhufin. Bishaan dhabamuun tasumaayyuu hin ta'in jedhee Gooftaa keenya kadhate. Gooftaan keenyas warra isatti amananii fi warra jaalallee isaa ta'aniif maatiiwwan Waaqayyoo hin kenna waan ta'eef galanni fi ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u malee fayyisaan keenya kan na kadhatte hundaa siif nan kenna. Ati mirga koo jiraatta. Foon keetiinis gaarii fardaa Eliyaas ittiin ol ba'e keessaa nan jiraachisaa jedhe. Daa'imni Qeerqoosis yeroo kana dhaga'utti baay'ee gammadee Gooftaa keenyas galateeffatee maatiiwwan Waaqayyoo kana booda halkan qixxee haadha isaa waliin mormi isaa irraa muramee fayyisaan keenya Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos inni hundumaa gochuu danda'u hundumaa dabarsu morma daa'ima kanaadhaa guyyaa har'aa kana seefiidhaan guyyaa har'aa kana citee guyyaa inni itti wareegamee yaadatama jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo obsi daa'ima kanaa nama dhiba. Mee maatiiwwan Waaqayyoo hangabaabseetanii ijooma isaa duwwaan gurra isin buuse. Maatiiwwan Waaqayyoo akkaataan daa'imni kun itti wareegame itti inni dhiphate gidiraan irra ga'e kun gidiraa baay'ee ulfaataa gidiraa baay'ee cimaadha. Waaqayyoo garuu karaa qulqulloota isaatii dhuguma ajaa'ibsiisaadha. Waaqayyoo garuu dhuguma karaa qulqulloota isaatii dinqisiisaadha maatiiwwan Waaqayyoo. Kanaaf isinis maatiiwwan Waaqayyoo maqaa Waaqayyoo isa jiraataa bara baraa alfaa omeegaa kan ta'etti kan amantan hundinuyyuu jaalallee qulqulloota Waaqayyoo wareegamtoota Waaqayyoo taatan amantii keessanitti jabaadhaa. Eebbi wareegamaa qulqulluu Qeerqoos Waaqayyoo nurraa haa bulchu. Mucaan kunis daa'imni kunis Waaqayyoo biraa waadaa guddaa, waadaa ulfaataa, waadaa cimaa argateera. Kanaaf waadaa isaa kanaan Waaqayyoo biyya keenya nuuf haa eebbisu. Sabaranne immoo Waaqayyoo laphee keenya keessatti nuuf haa bulchu. Waaqayyoo isa dhageenye kanaan firii 30-60 bareedaa akka baasnu Waaqayyoo nu haa taasisu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo bal'ina seenaa isaatii yeroo Waaqayyoo nuuf iyyame yeroo itti aanu waliin barannaa. Kan nu barsiise galanni Abbaaf Ilmaa Hafuura Qulqulluu Sada Waaqa tokkoof haa ta'u bara baraan. Ameen.